eega hayaatati amma innilleen fira khiyyaaniin beekana fi ijoollee gandaatii jechaa jirta inni kun maaliif awwaalaa hanga sitti jarjaree حبيبي أجل اللي يخنم الدواء سناتي دقينيان نوري قلبي كوا وايخي دبتشوف قربني قرقوا خميئتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمارك كوني هردبتوتا في كبجمتوتا جلالمتوتا جانل فايرو مجرد جرقمتنا كم جبتنا غاخيساني سنين جنة أكسما ورها روغر جانل كينيا ربطا لايك شير سبسكرايب قلوه انت قتنا سنين جنة إن شاء الله الرس دي بني ابني جرة كسما روغر جانل كينيا أكسما مي والبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردبتوتا جانل فايرو أكم نجا فيا جرتني نسينجا سلام نجي خانو اللي رابر كيسين على الكف هاي أكسما قالتومي أردفتوتا فيا والبرو كيتف فتوتا كسي قالتوم فدا أرنتنا واي أما ديما جرو كان الرا وانت كتكس جافدا ومي وان بيتورا كورمت هنا بيستا أوكي بليتين تيا مكان خيمة جرتان حياة مكان كي حياة نانجا أوكي حياة أكما بيك مواي أما أنت ناخنا جنما كزيلا فاولو كايتي في بيك يترتي ما لقرت جارسي جارتي أجيسي أبا المو أجيسي وانا كانت اندقى هاجر كم مالف تي برا كم كيسا جرا برا أبان المو بديتو برا جارسي جارتي أجيسو مالف كنتي قرو أنا كيادتي نمني يادا walubachuu dhabu amala hinaaffaa kajaarsaa jaartii amala hinaaffaa walubachuu dhabuuti abbaan immoo ajjeesuun immoo mumkiin immoo gudeedu jechuun subhanallah waan afaan tillee kun dalansuu rabbii yookaan sodaa rabbii qabaachuu dhabuurraa kan keenyatti fakkaata. Wallaahi barri abiyyi kun keessaa bara addaati bara dalansuu jechuudha qiyaamaa dhiyaatee na fakkaatti maaliif an akka kiyyatti ganama wittiin lafa ol ka'ee yooni nafibii kana banee jaarsa jaartii ajjeesee akkas tahee namni wal ajjeesee qofa ganama kan hin argu jechuudha yeroo hunda maaliif osoo jaarsa jaartii hin taane guyyuma tokko osoo namni wal hin ajjeefne hin oolamu jechuudha bara akkam keessa jira maaltu maal ta'e maaliif kun hundi maaliif guyyuma keenya keessa qofatti maaliif ta'e maali jettee yaadda kun gaa silaa'uu du'uun kun ajjeesuun dalag marabbiiti wanti rabbiin qaban qabne baalli mukarraan bu'u akkuma quraanni dubbatu kana keessatti ilmi namaa tokko ka'ee gizee nama ajjeesu ani kana biyya kanatti hin fakkaanne maraatarraa adda kateenatti hin fakkaatu kanaafuu jaarsi jaartii ajjeesuun mallattoo hinaaffaa mumkiin walii galuu dhabuu agarsiisa yaa obboleeyyan kiyya yoo walii hin galle hiika adeemtu isin maaliif ilmoo namaa lubbuu baatanii fi illee ofitti gochuu irra hiiku immoo nuti warri dhalaatis أبا منا خنيا خبني إنسان اللي أكنو خبجان قول يو خبني لبوث نعمل له أكسما جا بوليين كيا بوليين كيا خان لا جزء أبا منا غيسني رتوان إنتاني أركتني بيرهن تاينا برادية ما لبوك يسن باسا خنافو بيرت يسني لبوك يسن أبدني جافا لبوك يسن أبامته ما تي غيسني اللي سينا اتهم بفتني جولا شينا كرامبان اتهم بفتني دنيا ترات هنگا لبون جراني سان غوبتني جراتني جولا دوتي خراخينيا غرو يون دوتي ربي سدسته ركون كبنموني دوا خنافو امو هركن ما ديو اجيبمته هجو تكن ما ارسي جولا خنافو غافا بانا خدرتي وان برو عمل هروين هنقامي رترغته بيراديمي واني بيراتي سي لبو كسي باسي سو هنجرو جولا خنافو نبولين كيا كانوا من داما أما سوبولين كيا خديرتي وانين دامو ما لبي نمني تأجيب تصل أبوليتي تيتي هذا منا كوفتي يوصلتان أبوليتي تيتي هذا تيتي هذا تيتي أبو تيتي يجور ما لبي أريو يصير جيستي بور أبوليتي نمني كست جيس ما لبي نمني تكيو ولنتاني خرانا قاتنا الدبا ولا جيس أنا ما خامة جانكا نقرو إفاني فتي أتهم بافنه namni oofu jira malee isaa tajjeesii namni ifaa'ifatte adda baafatee hin jiru garuu shakkiin micoon sun duute osoo nama takkan beesisin awwaaluu isaati wanni nama aarsu wanni namallee shakkisiisu
garuu waan hedduu takka nama aarsu mi'ati maal jettaa yaadde? An kanarratti waa'ee ammaa guyyaa irraan tanaa qadeebee kana deemaa jiru keessatti hayyee ijoolleen bira jiran warri bira jiran Allahu aalam dhugaa mucaa tanaa isa kan bira jiruu fi ijoollee dhalaatan saahibataa ta'an isii bira jirtuu fi eegana rabbiitii isaan harka jira jechuudha. Immoo namni tokko eegatu darbanii deemuu dhiisuurraa jechuuf awwaaluun haqa. Garuu awwaalamtee maaf nutti nimin akkamiin nuti hin dhageenye maatiin dhageenye warra jira. Garuu warreen gartee dhiiga namaa namarratti maxxansuu fi yookaan maqaa nama salphisuudhaaf kana godhan taate jazaa rabbiirraa akka namni hundinuu. Saniifuu isallee rabbi haa baasu, isiifillee rabbi rahmata haa godhu. Dhugaa kana rabbi haa baasu. Maaliif kun dhugaadhaa dhiiga namaati, lubbuu namaati. Ani silleen hin beeka wajjin nyaanni wajjin du'inne isallee hin beeka. Egaa hayaatati amma innillee fira xiyyaaniin beekanaaf inni ijoollee gandaatii jechaa jirta. Inni kuni hagam takka jechuudha ni beeku namni nama beeku tokko hagam takka isa kana beektati. Ani jechuun inni maaf murtii guutoo jechuun dallaala adamni beekne jiru dallaala wajjin namni wal dhaba dallaala wajjin namni wal dhaba namni dallaala silaa ofirraa qabu nama iyyuu beeka. Dogoggora adda addaatu nama jidduutti uumamaa yookiin walitti aaru nama jidduutti uumamaa kun akkuma jirutti tahee namni gizee fayyaa namatti aara qabu lakkii maarree akkasuma godhee kun duraanuu akkasii nama jees namni jiru la maaliif waan kana lubbuun nama du'u jechuun rabbal izaanu namaan dhiisu nama dhiisi. Kanaafuu ilmi namaa maqaa cubbuu dhiiga namarra kaa'u kana namarra maxxansuun amma dhaggeeffadhu gaa ilmi namaa kunilleen amma Oromoon isii waan itti shakkitee dabtee irra maxxansitee qabdi. Isiin tun duuteen intalti tun maatii qabdi, fira qabdi, nama qabdi, hatta firaa uumaan qabaatiin Oromoo irratti gabbahee laayivii waraabee har'a kunoo laayiviin kun hedduu deemaa jira jechuudha. Laayivii isa waraabee mijaa'oon tun akkatti nu harka duute kunoo irraa quban qabnu akkana jee laayivii takka dabartee ragaa lafa kaatee maan awwaaliin. Michiyoo duute akkanumatti fuudhee nam takka osoo hin beekan fuudhee maaliif awwaalaa shakkiin namni shakkee isaatu ajjeese ka jedhamu sanii jechuudha. Kanaafuu namni tokko dhugaadhaa namni nama bira hin jirre akkasuma waa namarra maxxansuun akka rabbiitii fi akka ilma namatti illee waan hin taane jechuudha. Waan hin taane hedduu takka yakka guddaa maaliif namni waan ijaan hin argin ragaa hin ba'u. Kanaafuu inni ammaan tana wanni takka ammas wanni gartee namni itti wanni jiru ani dubbii takkan barbaadu mijiyyoo baasadha ni marraa jechaa jira jechuudha. Seefaanitti waan takkan siidhaan dhugaadhaa haqa jiru rabbii tokkicha laa alamii beekaa eega rabbiitii dhugaan isuma bira jirti. Maaliif isiin duutee xaana uffattee jirtu waan taateef dogoggorri gaa Suudii Arabiyaa tana keessa namayyuu beekaa namni tokko yoo du'e lafa dhiisanii biraa baqachuu takkaa jira jechuudha dhagahee. Akkanumarraa kun hojii dubbatu laayivii irratti innilleen dhalaa 30 mana keessa jira jee qoftiin jiru ijoolleen kun ragaa kiyya jechuu jira. Namni gariin ijoolleen sodaatti isa biratti haqa himuu diddee malee waan akkanaa jira jeni waan namni tokko dhaggeeffatu ammallee dubbisamaa qabee namni tokko nama biratti amma isaan fakkeenyaaf yoo jaarsaa jaartii tanis yoo wal jaalatanis bakka kophatti wal godhuutu danda'ama malee nama biratti waa waliin godhanii jechuudha. Kanaafuu amma akka ijoolleen sun jettutis qoree naa kennaa limmee naa kennaa wayiin ifirraa baasaa jetteetuma limmee san kenninee fi achirraa osoo xiqqishoon turin yaaf waa deesii fi rabbi malee nama qabu kottu naarraa naqabi jettee lubbuun keessaa baatee jala. Xayyib wanni kun isin fudhatamne nama biratti. Maaliif namni daqiiqaa 5 qofatti kan lubbuun namarraa baatee jeetee jechuudha namni hedduu shakkii keessa galee. Kanaafuu xayyibii mee ati maal jetta? Ankana gaala olam rabbiitu beeka rabbiitu waan kan hundaa arka ani ma dhugaa gaan isaan birallee deeme tureetiin jira mucaadu isaan rabbi rahmata godhuu fi obboleettii wajjin nyaannee nin beeka. Isi beektamoo zoonii jechuu ani nin beeka fu'aaduma kana bira waliin ture naaf isilleen bakka takkaa jechuu. Siigalee annama wajjin nyaadhanii kan biraa dhufee waggaa 2 akkasiniin ta'a isaan biraa eegan deemu jechuu. Bisan jaarti dhamoo ni jaalladhu. Jaalachuu isaallee kan hin beeku miti. Yani akkuma nama takka dallaala irraan deemee namni dalagaa dalagatuuti biraan deemnee dalagan. Garuu gaa eegan biraa deemee hariiroo isaan lamaan jidduu jiru niin beekaa waan jee naa kijibe naa turraas kaa'ee waan hin beeku qabu. Kunu ani sagalee isaatuu dhaga'uun kiyya kalee galgala gizee laayivii maa seenee akkas jechaanii barfaadee kana namni poostii godhu jira dhaqiitii ilaalinaan jaaniin feesbuukaa gizeen banu argee jechuu kiyya. Garuu waan hedduu takka garaa nama gubaatii waan hedduu takka nama
naasisaati. Amma namni jechaa jiru fu'aadeen dallaalaa dhiiga namaan qabu isaatu ajjeese minaamin jechaa jira. Yoo inni mucaa kana tume takka miidhee ijoolleen bira jirtu san ragaadha jechuu barbaadeeti. Maaliif namni tokko nama yoo loleen dhuga namni bira jiru ni dhagaa jechuu si galee. Amma haala kanaan mucaan tun ijoolleen bineensa ciniinee waatu ciniinee qoreen akkanaa miilarraa ni fuudhaa jettee eeganaa booda xiqqoo daqiiqa 30 osoo hin taa'in immoo akkas lubbuun isii baatee jechaa jiran. Amma hunda caalaa qabeehu rabbuma namni gartee ragaan bira jiraatee himu hin jiru rabbi haqa isiitti saabaasuun dhugumaan inni ajjeesesi haqa isii rabbi haa baasuun inni ajjeesinis rabbuma irraatti dhuftesi fuulli rabbiitti haa tolu waan hunda caalaa gamee waan dhufu sun ilaalla garuu obboleeyyan kiyya kan shamarranii waan tokko inni isinii dhaametiin jira reebusi abbaan manaa keessanii yoo inni amala biraa isinii jijjiiree bira hin taa'ina biraa deema guyyaa takkaaf waan daqiiqaa takkaaf akkasuma obboleeyyan kiyya kadhiirattis nama tokko yoo yakka inni qabaatee yakka san nama dhiheessii gaafadhu jaartiin dante yoo ifii dadhabdee gara namaa dhiheessii gaafadhu malee dadhabdu ofirraa oofi malee waan hin taane irratti raawwatin lubbuu hin baasin jechuu duniyaa kanarra hin dhabamsiisin hanganuman sii dhaabaa viidiyoo keenya ni goolamna meeqaa Ay garuu kan ijoollee kana wal fuudhuu isaanii eenyu dubbeefatti dhiyeenyaan namni itti dhiyaatu irraa eenyurraa dhageessatti mee wal fuudhuu isaanii maali? Ani wallahi wal fuudhuu isaaniitis kaa jechuma ani jaarsa jechuma dhageenya wanta akkasitti mammoqot jigee qottootti hedduu jira fu'aadee waan dallaalatti hee dhalaa hedduu jii wal dhabatti xiqqaa qabuuf kana jaanii malee nama ajjeesullee jee iyyaatu maaliif waan hin beekullee hin dandeenyu barra gaas yoo rabbi tokkichaa beeka maaliif anaafatis masakkaruu hin dandeenyu garuu wanni nama shakkisiisu himeetiin jira bardafee maaliif awwaalaa namatti maa hin himinidha inni kun osoo namatti hin himin awwaalni isaa sun hedduu takka nama shakkisiisu amma wanni gartee maqallee isarra kaameef osoo namatti hin himin calje'ee michiyyoo tana awwaaluu isaati wanni nama aarsu biyyi kanatti nama du'ee birumaa oriyan nuti kadha keenyaatis yoo beekte biyyi kanatti yoo namni du'e mana dhiiste biraa deemte jechuudha teetii biraa baafata namni kun mootummaan dhuftee fuutii yoo namni ajjeese nama san bakka inni jiru barbaadanii fuudhan harka namaa jechuudha maraammaranii yoo inni ajjeese ammoo fuudhee tallaaja kanii maraammaranii achumaan yoo fedhan ga'anii awwaalanii yoo fedhan biyya galchanii jechuudha. Kanaafuu wanni hedduu takka nama shakkisiisee inni dafee awwaaluu sani akkasii kanaaf kaayidduu takka waan nama shakkisiisu meegaa murtee xiqqoo gaa'inneetuma adda baafannaan saniifuu gaa inshaallah obboleeyyan kiyyaa mee asumaanuu rabbiin nurraa haa dhaabu waan akkanaayi waan hedduu takka garaa nama gubu rabbiin nurraa haa dhaabu oromoo waan akkanarraa fagaachuu qabda oromoo maaliif wanni akkanaa kun nurratti baay'ate wanti akkanaa kun hedduu nu deddeebi'aa jira kunoo baatuma kana keessa jechuudha yoon dhuguman ammas wanni kun taate tungaa waan ajaa'ibaati wal mari'atanii malee wanni biraa hin jirtu jechuudha shamarranitti gaduma taa'e gaa yaani du'a dhiira ajjeesuun shamarranii dhugattaa immoo maali anna dhibee kun gaa akkanuma taanee kun dallansuu rabbiiti jaarsi kanaafuu dallansuudha jechuudha isiifillee rabbi rahmataa godhuu haqallee rabbi haa baasu nuti dhiiga namaa dhufuisuufillee hiyyannu garuu osoo hin himin osoo laayiviillee seenee reefka sanillee karraa sagaleedhaan hin dhageessin awwaaluun isaa dogoggora an akkanatti fakkaatutti akka namaatti osoo hin ta'in akka yaada kiyyaatitti namni gizeen yaada isaanii ilaalu warri laayivii irra jiru laayivii tiiktii keessa warri jirtan wanni jechuu jiran maaliif awwaalaa hangasitti jarjaree zaa daqiiqaa zaa laman taane keessatti sa'a muraasa keessatti qotee awwaaluun san maal jaamti yoo ifiin ajjeesin jechaa jiran saa walala kanaafuu meegaa inshaallah ni dhageenya murtee waliin irra geenya immoo rabbiin haqa godhu haqa isallee rabbiin baasu haqa boleetteenya rabbi haa baasu isallee rabbiin kana jala haa baasu harka dhiigaa rabbii san godhini akkasii oromolleen hedduu takka wallaahi wanni akkanaa kun nu deddeebee mataan nurra guddataa jira saniifuu hanga dhiiraa fi dhalaan adda fagaachuu geenyee jirra yoo dhugumaa wanni kun ammas ka dhugaa ta'u taate ani dhugaa rabbi akka fayyade sodaadheetiin jira akkasii inshaallah meegaa hanga xumura viidiyoo kanatti waan nu dhaggeeffattaniif galatooma hanga viidiyoo biraatti deebitti nagaan nu turaa isiniin assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh